halkan qixxee dubbiin kun dhalate. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'een hanga kutaa 8 qofaatti baradhe. Kutaa 8 akkuman gaheen jaalalli na qabe. Jaalalli immoo hamtuudha mitiire. Maatiin koo lakkii tasgabbaa'ii barnoota kee baradhu kanatti hin fiigiinii eessayyuu si jalaa hin dhaqu otoo naan jedhanii dideen gaa'elatti seene. Hangan baradheen umriin koo waggaa 15 ga'utti maatii koodhaan waa tokkoon illee jechaa fi ajaja isaanii jalaa baheen beeku. Haa ta'uutii garuu gaa'elarra geenyaan haadha koos abbaa koos obbolaa koos dhaga'uun didee. Ana waliin haatiif abbaan koo ijoollee dubaraa 5 fi ijoollee dhiiraa 4 walii galaan ijoollee 9 qabu. Lafa yookiin immoo maasii bal'aa ni qabna. Sana qotuun abbaan koo fi obboloonni koo dhiiraa maatii koo jiraachisu. Dabalataas magaalaa mana ijaarrannee keessumaa barnootaan kutaa 6 namni darbe baadiyyaa otoo hin taane magaala jiraatee barnoota isaa hordofaa. Maarree ani jaalala akkaniin jalqabe kutaa 6ffaatti darbeen baatii muraasa akkuma lakkoofseen dargaggeessa barnootaan kutaa 8 gahee hojii maatii isaa hojjetu tokko waliin wal barree jaalala addaa ajaa'iba tokko keessa seenne. Maatiin isaa qabeenya qabu akka magaala keenyaatti illee mana baaburaa suuqii guddaa baadiyyaadhaarree lafa sooressa yookiin immoo qabeenya qabu maatii jedhamani keessaa akka magaalaa aanaa keenyatti maatiin isaa tokkodha. Barnootas kutaa 8 gahee hojiidhaan biizii waan na ta'uuf barachaa adda kutaa yeroo sanayyuu waggaa 3 barnoota kutaa 8 keessa deebi'eera. Maallaqa wanta qabuuf dubartoonni kaanillee baay'ee isa jaallatu. Kaan miti ijoollee miti hiriyaa koo barnoota waliin barannu jaalallee kiyya kana anarratti baay'ee gojomu'u. Otoon si ta'ee barnoota kana hin barbaadu ammuma gaa'ela dhaabbadheen qabeenya maatii isaa keessa jiraachuun barbaadanaan jedhu. Ani garuu kutaa 6 kutaa 7 gaheen yaadi heerumaayyuu qalbii koo keessa waan hin jirreef gonkumaa yaada hiriyoota koo hin fudhanne. Barnootaan kutaa 8ffaa akkuma gaheen garuu akka tasaa ta'ee abbaan jaalallee kiyyaa kuni dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin qabamee walakkaan qaamni isaa socho'uu dadhabee torban booddee hospitaala Phaawulos seenee guyyaa 2 akkuma uleen reeffisaa gara biyyaatti deebi'ee dhufe. Gaafa sooressi jiraatu waan du'u itti hin fakkaatu. Haa ta'uutii garuu sooressi utubaan magaala keenyaa lubbuunsaa dhukkubsatee torbee 2 utuu san ciibsiin qabeenya isaatti fayyadamee akka of wal'aanuuf yeroo otoo hin kenniifiin duuti fudhatteenii deemte. Namni du'a abbaa ofiif torbee 1 torbee 2 gaddarra hin taa'u. Obboloonni jaalallee koo fuudhanii heerumanii jireenya mataa isaanii jiraatan gadduma kanarratti qabeenya abbaa keenyaa nuuf ramuu qabaa jechuun bifa seera qabeessaan hirmaachuu qabeenyaa maatii kana gaafatanii. Haati maal yaa ijoollee koo durumayyuu du'a abbaa keessaniitiif kan kadhachaa ture isiniyyi mee abbaan keessan boqotee guyyaa 40 haa guutuu kanaaf obsuu dadhabdaniyyi jedhanii haati yeroo gaafatan lakkii qabeenya kana hundaa eenyuuf akka qopheessiteettu beeknaa hin barbaannu jedhaniini. Abbaan isaaniis haadha isaanii ala ijoollee dhiiraa 2 dhalleera. Haadha jaalallee koorraa immoo ijoollee 7 walii galaan kan dhaala kana hirmaatan ijoollee 9 qaba ture. Haa ta'uutii garuu abbaan jaalallee koo kanaa jaalallee kiyya kanaatiin yeroo inni reefuma kutaa 4 baraturraa kaasee hojii isa barsiisuun barnootarra harka caalaadhaan yeroo isaa hojiirratti akka dabarsu gochuun qabeenya isaa irrattis amanee yeroo obboloonni isaa kaan hatanii butanii dhoksanii fuudhanii jalaa deeman inni immoo amanamummaa abbaa isaa biratti argatee kan obboloonni isaa dhoksanii godhaniyyuu abbaa isaatti himuun jaalala abbaa isaa irraa argateera. Hojii hundumaas mana keessaa bakka abbaan hin jirretti ijoollummaa isaatii kaasee isumatu to'ata. Maarreegaa jaalallees akka qabu dhagahanii waan jiraniif qabeenyi kuni hirame malee jedhanii karaa seeraan yeroo dhufan seerri qabeenya 2 tiree kanaadhaaf kan abbaa adda qoodee kan ijoollee salgan immoo gahee isaaniitiif kan malu hundumaa kenneefi. Jaalalleen kiyya kunis qabeenya isa ga'u hirmaatee haati immoo dabareedhaan hojii kanatti nama biraa yoon dabarse namni biraa duwwaatti na jalaa hambisaa maaloo akkuma durii kee akkuma kan keetti qabeenya koo kanas naa to'adhu jettee haati jaalallee koo kana to'achiiste. Kana qofaa miti.
walakkaa qabeenya isheerraa guutummaa guutuutti jaalallee koof kennite. Kana qofaa miti, jaalallee koodhaan fuudhiitii haadha manaa kee fidiitii mana koo keessa na waliin jiraadhu jettee yeroo gaafattu yeroo sanaanii barnootaan kutaa 8 gaheera, gaa'ela waliin dhaabbannaa jechuun na gaafate. Anis wanta kana eeyyama maatii koo duuba gochuu hin barbaadu jedhee gaafadheen fedhii maatii kiyyaa yeroon gaafadhu maatiin koo gonkumaa amma hin heerumtuu booddeetti garuu wal kaawwachuu ni dandeessu naan jedhanii. Anis jaalallee kootti yeroon himu lakkii amma malee jedhee yeroo na gorsu maatiin koo garuu na didanii. Kanaan walitti bu'iinsi anaa fi maatii koo gidduutti uumame aariidhaan wanta isin gadi fiddan ilaala jedheen mana maatii jaalallee kootti galeen haadha manaaf abbaa manaa ta'een waliin jiraachuu jalqabe. Qabeenya isaas qabeenya haadha isaas bulchuu eegale. Kana qofaa miti, maatiin koo akka garaa kutataniif jedheen akkuma heerumeen nan ulfaa'e. Araaraaf jaarsi ergame. Kanaan booddee wanti duubattee bu'u hin jiru, waan dhufe tole jedhanii fudhachuutu bareedaadha jechuun jaarsoliinis maatii kootti himanii maatii koos araarfadheen gaa'ela kana jiraachuu ittiin fufe. Rabbi na gargaares mucaa dhiiraa kan jalqabaa godheen abbaa manaa koo faana seeraan jiraachuu ittiin fufe. Qabeenya qabaachuu, qabeenya horachuu, qabeenya godhachuu namni jibbu hin jiru. Hundumti keenyiyyuu ganamaa hanga galgalaatti isumaaf dhamaana. Haa ta'uutii garuu qabeenyi tokko tokko karaa ittiin nama harkaa bahuu hin beekamu. Abbaan manaa koo qabeenya haati isaa qooddee fi dabalatee kansaas kan hojjetus walitti qabatee maallaqa xiqqoos baankiirraa liqeeffatee konkolaataa bitachuuf gara magaalaa Finfinneetti malee. Konkolaataa kanas bitee anaanis haadha isaas gammachiisee namatti illee kennu hanga liqa baankiin ofirraa deebisutti mataa kiyyaan hojjechuun qaba jedhee konkolaataa kana faana fiiguu eegalee. Galii gaariis argatee maallaqni baankiirraa liqeeffates maallaqa xiqqoo ture. Baatii 4 keessatti maallaqa sanas ofirraa deebisee. Kanaan anis daa'ima lammaffaa ulfaa'een ture. Gaa'ela keenya waggaa 3 booddee daa'ima lammaffaa nagaadhaan hin hiikame. Da'umsa koof jedhees torbee tokko mana erga boqotee na jajjabeessee booda amma gaa hojiitti hin deebi'a jedhee konkolaataa qabatee gara hojiitti bobba'a. Magaala aanaa keenyaa fi magaala godina keenyaa gidduu garaagarummaa kiiloomeetira 40tu jira. Guyyaa guutuu hojjechaa oolee naannoo Torozaa 12tti dubartiin baadiyyaadhaa dhufte tokko ciniinsi nutti jabaatee kilinikni aanaa keenyaa hin dandeenyu jechuun gara godina keenyaatti riifarii barreessee fi erga galgalaa'ee konkolaataa kontiraata barbaadanii abbaa manaa koo arganii maaloo nu geessii dubartiin kun nurratti du'uu fi jechuun yeroo gaafatan otoo hin jaallatiin keessisaa otoo ittiin gammadiin galgalaa'eera garuu lubbuun darbuurra dafeen isin geesseen deebi'a jechuun galgala toora sa'a 12tti abbaan manaa koo gara magaala godinaatti malee. Daandiin aanaa keenyaa korota dhakaa waan na tureef naannoo toora sa'a 1 walakkaatti magaala godina keenyaa gaha. Kanaan egaa akkuma dubartii kana hospitaala geessee buuseen gara manaatti deebi'uuf konkolaataa naannessatee achi as qajeela. Imala eegalee naannoo kiiloomeetira 20 erga oofee booda dargaggoonni 4 daandii irratti isa dhaabsisanii naannoo akkanaa keenye deebinee nutti halkanaa'ee maallaqa hanga barbaadesiif kanfalla gara magaala godinaatti nu geessii deebi'ii yeroo jedhaniini abbaan manaa koo lakkii ijoolleen qabaa gara manaatti hin deebi'aa jedhee isaan dideem. Yeroo kanatti dargaggoota arfan kana keessaa tokko cuuphee mudhii isaa keessaa baasuun morma abbaa manaa koo irra kaa'uun ammoo naannessitee ooftee gara barbaanne nun geessituuyii jedhanii gaafataniini. Yeroo kanatti abbaan manaa koo lubbuudhaan waan itti dhufaniif tole jedhee konkolaataa naannessee duubatti deebi'ee imaluu jalqabe. Amma immoo reefuma xiqqoo kiiloomeetira muraasa akkuma deemeen daandii irraa maqiitii kana keessa suuta je'ii gadi bu'ii jedhanii gaafataniini. Abbaan manaa koo lakkii akkamittiin kana keessan bu'aa halkanidhaa daandiin kun konkolaataaf mijataa miti jedhee yeroo isaaniif deebisu lubbuu keemoo daandii kanarra deemuu filattaa jedhanii gaafataniini. Hamma ammaatti wanta ta'aa jiru abbaa manaa koof ifan taane. Haa ta'uutii garuu irra deddeebisanii albee 2-3 itti baasuun doorsisuu yeroo jalqaban jarreen kun lubbuu isaa baasuuf konkolaataa kana akka yaabbatanii galeefi konkolaachisaan tokko tokko yoon du'e waliin duuna malee qofaan du'uu yaada jedhu
jedhu qabame ture yeroo konkolaachisu yookiin immoo balaan humna isaatii ol konkolaataa keessatti yeroo isa mudatu gara isaan konkolaachisi jedhanitti daandii otoo hin eeggatiin gara hallayyaatti saffisaan konkolaataa fuudhee konkolaachisee daandiin mijataa miti hallayyaadha. Konkolaataan yoo xiqqaate si'a 4 gaggaragaltee dhumarratti mukti qabee dhaabattee dargaggoonni arfan konkolaataa kana keessa seenan albee qabatanii ajjeesuuf of qopheessan battaluma lubbuun isaanii bakkuma sanatti yeroo darbu abbaan manaan kiyya hundaafuu duuti kiyya naaf hin oolu jedhee yeroo konkolaataan gaggaragaltu balbala konkolaataa ofii banee faana gaggaragalaa jira. Akka tasaa ta'ee humni balbala konkolaataa isa buusuuf dhufe karaa balbala kanaa darbatee gadi isa baasee miilli isaa dhakaarratti cabee qaamni isaanii kaan garuu fayyaa hafee uummanni naannoo sanaa iyyee kallachannis hospitaala seenee naannoo toora sa'a 3tti kan konkolaataan isaa galagalee maal ta'e otoo jennu halkan sa'aatii 7tti hospitaala jiraachuusaa dhageenyee gara hospitaalaa deemnee konkolaataan akka hin taane taateetti inni miilli isaa cabee kanneen afan harfan immoo ganama lubbuun isaanii darbee reeffi isaanii bakka sanaa kaafame. Seerri hospitaalatti abbaa manaa koo qoratee dhumarratti balaa konkolaataa waan ta'eef namoonni kun qaama biraarraa ergamanii lubbuu abbaa manaa koo balleessuuf akka qindaa'anii dhufan wanta bira gahameef otoo hin hidhamiin abbaan manaan koo gadhiifamee baatii 6 sirriirra ciisee miilli isaa lamaan irraa kutama hanga jedhametti haa ta'uutii garuu rabbi nu gargaaree obboloonni isaas maallaqa walitti buufatanii wanta danda'amuun magaalaa Finfinneetti yaalamee shiboon yookiin immoo sibiilli miila isaa keessa gubbaa haga gajjallaatti galee fi waggaa booddee guutummaa guutuutti qaama fayyaadhaan deebi'ee inshuraansii konkolaataa abbaan manaan koo galee ture kan walakkaa ture. Sadarkaa kanarra yoo ga'e fedhii suphuu hin qabu baay'ee daakamtee walitti galtee akka hin taane taateetti waggaa booddee abbaan manaan koo yeroo fayyee ka'u konkolaatitii bakka turtarraatii baasee gatii muraasaan gurguree maallaqa obboloota isaa liqiif maaliif fudhachaa ture ofirraatii deebisee fayyee baatii muraasa booda maallaqis hojiinis homtuu kaleessa kan turan amma hunduu bakka gadhiisaniiru. Yeroo kanatti baay'ee dhiphatee qarshiin xixiqqoon illee lafaatii fuudhamtu dhibnaan abbaan manaan koo namarraa liqeeffachuurraa deemiitii biyyaan baa maallaqa hojjedhuutii naaf kennii gara hojii kootti deebi'uun baay'ee natti ulfaataa yoo ati amma na gargaarte malee akka durii fiigeen hojjechuu akka hin dandeenye ni beektaa jedhee na gaafata. Abbaa manaa koo dhamtiire yeroo kanatti kan hin gargaarreeni yeroo kamitti hin gargaaraani ilmaan koo haadha isaa bira kaa'een gara biyyaan baatti imala koo raawwadhe. Haalonni yerootii gara yerootti jijjiramaa dhufanii maallaqan argadhu homaa tokkollee of biratti otoo hin bisiin uffata gurraachaa fi yuunifoormii mana maadaamii godheen waggaa 4 gadi jedhee hojjedheen maallaqan argadhu baatii 3 abbaa manaa koo ergaan ture. Waggaa 4 akkuma hojjedheen gara biyyaatti hin deebi'ee silaa akka yaada kooti abbaan manaan koo cimaa waan na ta'eef hojii gaarii hojii guddaa jalqabee yeroon biyya galu sarpiraayiz na gochuuf wanta qophaa'ee rufaa natti fakkaate ture. Anis waa'ee isaa waanuma inni natti mutiin ala wanta gara biraa nama biraan gaafadhu. Haa ta'uutii garuu waggaa 4 booddee yeroon deebi'u jalqaba irratti nan deebi'e yeroon jedhu hin deebi'iinii bakka yaadeen gahuu hin dandeenye naan jedhe. Ani immoo ijoollee koo wantan baay'ee yaadeef kanaa ol biyya kana keessa taa'uu hin barbaadun jedheeni fedhii isaa malee gara biyyaatti hin galee. Gara biyyaatti yeroon deebi'u wanti hundumtuu anaaf abjuu ture. Maallaqan ani isatti ergu miti meeshaa kana dura nuuf bitee mana keessaatii qabnullee dabareedhaan manaa baasee ijoolleen koo ijoollee haadha abbaa hin qabne nyaattee dhugdee hin bulle fakkaatte na eegdee maali kuni jedheen yeroon gaafadhu deebii argachuu hin dandeenye. Amma immoo dabaree koo maraachuutu naafee maallaqa kana hunda eessa geessite yeroon jedhu maallaqa maaliif dhufte jedhee naaf deebisaa. Araada kan duraan hin qabne namni akkasaa hin jiru kan jedhame amma garuu araadni tokko itti nafiin tamboo dhugaatii jimaa shiishaa hashiishii dabalataan durba jalqabee huuqqatee gogee nama biraa fakkaatee na eegeera. Obbolaa koodhaan maatii koodhaan maal ta'a ijoolleen koo hanga kana gahanitti callistanii ilaaluu baattaniitu ta'ee jedheen isaanitti bu'ee. Haati isaa kunoo ati isa jaallattee qabeenya keessaaf kennite jechuun isa jibbanii ofiillee isheen yaala isaatti maallaqa ishee erga fittee ijoollee ishee kaaniin jibbamtee ko'oomtee isheefillee maallaqa dhorka
akka waan nyaatteef waan dhugdee bultullee dhabdee rakkoo addaatti galteetti. Kana qofaa miti kanumayyuu fudheen waliin jiraachuu jalqabee homtuu wanti nyaatamu wanti dhugamu mana keessa hin jiru. Namni silaa biyya ambaatii dhufe akkas ta'a maallaqa xiqqoorree ofirratti nambifatu kan koo garuu raajiidhuma ture. Ijoollee kootti fudheen jireenya gaabbii mana koo cufadheen dhiiga boo'aa jiraachuun jalqabee yoon beela'ee ofii bishaan dhugeen mudhii hidhadha. Ijoollee kootiin immoo gara maatii kootiin ergaamu. Manni keenyiif manni maatii koo badaa fageenya hagas mara walirraan qabu. Obbolaa koo miti haatiif abbaa koollee harka caalu magaalatti dabarsu. Kanaan waggaa tokko dhiiga boo'een ergan jiraadhee booda nageenyi illee nu guduutii dhibee halkan warreebaa halkan waltumaa anaaf abbaa manaa koo dabarsinaa. Guyyaa tokko garuu obboleessa koo na hangafu waggaa arfaffaa barnoota injinaringii baratu nan qaba ture. Inni har'a mana keen bula jedhee dhufee na bira buluu dhufeera. Akkuma bare abbaan manaan koo halkan naannoo toora sa'a 5tti erga nuti rafnee dhufee dubbiidhaan walitti buunee nyaata otoo nyaachaa jiru nyaata sana natti darbatee kaballaadhaan si'a 2 yeroo na rukutu obboleessi koo ciisaa jiru kanaa ol taa'een sin ilaalu jedhee abbaa manaa koodhaan morma qabaa. Abbaan manaan koo harka namaarraa namaa fedha mitiire yeroo deemu kiisii duwwaan deemu cuuphee qabatee ture. Cuuphee sanaan garaa keessa obboleessa koo bakka 4 waraanee arfaffaarratti harka koo waraanee. Ijoolleen koo halkan sana dhumtee turte. Iyyamee dirqiidhaan cuupheen harkaa fuudhamee obboleessi koo hanga xiqqootti lubbuunsaa horooftee hospitaala seenee fayyee. Halkan sanaan booddee ani mana abbaa manaa koo keessan bullee walirraatii adda baanii maatii kootti deebi'een ijoollee koo qabadheen waliin jiraachuu eegalee. Abbaan manaan koos battaluma sana qabamee mana dabaa seenee. Jireenyi wal xaxaa taatee rakkoon nuti qabnu hiyyummaan nutti ulfaate otoo jennu rakkoon gara biraan maatii keessa seenee. Obboleessi koo fayyee ba'ee isin yeroo hundumaa wal loltuu kan balleessi anadhaa. Yoo ati abbaa manaa keetti deebitte anomaa sitti hin qabamu. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu homtuu gidduu seenuu hin qabu jedhee silaa namni nama isa waraane deemee gaafata. Isa anillee deemee hin gaafanne hospitaalaa bahee baatii tokko booddee harka koo qabee abbaa manaa koollee akkan dubbisu na taasisee ofiillee dubbisee abbaan manaan koos dhiifama guddaa balleesseera jedhee guddummaa obboleessa koo argee dhiifama gaafateeni. Anaaf abbaan manaan koo walitti hin deebine. Haa ta'utii garuu nyaatumallee geessee namni isa gaafatu waan hin jirreef torbeettis guyyaa 3ttis wantan argadde fuudheen hospitaalatti deemeen nan gaafadha. Sababiin isaa immoo yoon dhiise kaleessa yeroo inni qabu yeroo sirreessa ture waliin utaaltee har'anni maallaqa dhabee maatiinsaa maallaqa dhabanii erga konkolaataansaa galagalee obboloonni isaa irraa fagaannaan atis irraa fagaattee homaan qabu kanaan booddee hin jijjiiramu jetteetii naan jedhu jedheen sodaadheeni. Dhugaa dubbachuuf miirri kuni baay'ee ulfaataadha. Maatiin koo manuma isaanii keessatti abbaa manaa koo waliin nagaa ta'uu kootti lammata na jibbanii. Obboleessa kee waraanee obboleessa kee ajjeesuuf ka'ee isa waliin nagaa oomtaayii garaa maalii qabdanaan jedhanii. Obboleessa kiyya waraaname kana qofaatu gara yuunivarsiitii illee deemee yeroo yerootiin anatti bilbilee deemtee gaafatte akkam ta'e jechuun isatu na rakkisaa. Waan hundumaa namarratti murteessuun salphaadha mitiire. Maatiin koo akkanuma narratti murteessan inni miidhame garuu garaanaaf laafnaan anis nagaa abbaa manaa koo waliin uumeen isa gaa'ilaaf miti isa deemee gaafachuuf ijoollee kootti argisiisuuf baatii muraasa kanaan hin dabarsee. Kanumaan otoo jiru obboleessumti koo kun mooraa yuunivarsiitii keessaa baratu barnoota isaatti illee qaxalee waan tureef mooraa yuunivarsiitii isaa laaptooppii badhaasaa. Silaa laaptooppiin kun barnoota isaaf baay'ee isa barbaachisa ture. Haa ta'uutii garuu laaptooppii kana gurguree maallaqa sanaaf erguun hodhu. Ijoollee kee maatii kootti dhiisiitii gara biyya hambaatti deebisii imaleetii hojjedhu. Jireenyi kee akka dukkanaa itti nafunaan jedhee na jajjabeessee maallaqa kana naaf ergee gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Maallaqa kana naaf erguu qofa miti. Kana dura akkatti miidhame akkatti harka duwwaatti dhufe waan beekuuf akkana jechuun akkuman biyya hambaa deemeetti na gorsee. Barnootatti qofa otoo hin taane obboleessi koo kun amantaa isaatti illee baay'ee cimaadha. Nu keessaa maatii dhalanne keessaa nama addaa dhayoon jedhee jajuu natti hin ta'u. Mindaan siif kanfalamu hagamii jedhee na gaafate. Anis mindaa hanganaaf kanfalamu obboleessa koo kanatti nan hime. Yeroo kanatti inni akka kaleessaa maallaqa kee fi maallaqa abbaa manaa kee diinni bittiinse akkasi jalaan tuqneef mindaa kee akkuma argatteen harka 10 keessaa harka 1 yookiin immoo dhibba keessaa 10 mana waaqayyoof galchii anatti ergi siif hin galchaa. Harka 10 keessaa immoo harka 2
lama maatii keenyatti gargaarii, harka 10 keessaa harka 2 kan biraa immoo ofii keef achitti wanta si barbaachisu godhu, harka hafe yookiin immoo harka 10 keessaa harka 5 immoo kaawwadhu, maqaa keedhaan bookii keerra kaawwadhu, yeroo yerootiin karaa Western Union ergadhuutii jedhee na gorsee maallaqni hihiramee kanaaf sanaaf akka inni qoqqoodamu waan hin beeku tokkollee hin qabun ture. Maallaqa koo hunda bakka tokkorra kaa'urraa ooleen maallaqni koo baatiidhaan akkuma naaf kennameen harka 10 keessaa harka 3 gara obboleessa koo kanaatti ergeen harka 1 gara mana amantaatti akka inni naaf geessu taasiseen harka 2 immoo maatiin kiyya rakkina yeroo natti himan kana dhabne kana rakkanne kana dhukkubsatan yeroo naan jedhan isaaniif irraa kennaa ofiis hanga barbaade akka inni irraa fayyadamu taasisaa jireenya koonitti fufeem. Inni waggaa tokko booddee baratee eebbifame achuma mooraa yuunivarsiitii barateetti carraa barsiisummaa yookiin immoo lekchararii argate. Ani immoo eega sanaas biyya Arabaa keessa hojjechuu itti fufeen walii galaan si'a lammaffaaf yeroon imalu waggaa 6 kan jalqabaa waliin waggaa 10 biyya Arabaa hojjedheen gara biyyaatti deebi'eem. Baatii jalqaban hojjechuu jalqabarraatii kaasee harka 10 keessaa harka 5 akkaawuntii maqaa kootiin baname irratti qusachaan tureem. Fakkeenyaaf maallaqni baatiidhaan argadhu qarshii 10,000 kan Itoophiyaa yoo ta'e harka 5 jechuun qarshii 5,000 baay'isuu waggaa 6 baay'isuu baatii 12 walii galaan qarshii Itoophiyaa 360 ta'a jechuudha. Maallaqa baay'ee guddaadha. Otoon hojjedhu, otoon jiraadhu, otoon itti fayyadamu maatii koof, obboloota koof, mataa koof akkan barbaade otoon fayyadamu maallaqa kanan godhadhe. Kana qofaa miti. Maallaqa maatii harki 2 qooduu fi baatii 4 yookiin immoo baatii 5 obboleessa koo biratti walitti kuufame yoo taa'e namoota ollaa harka qalleeyyii naannoo keenya jiraniitiif waan xiqqoo karaa maatii kiyyaa akka godhan obboleessi koo kuni taasisaa ture. Kunis eebba gara biraanaaf ta'e waggaa 6 yookiin immoo walii galaan waggaa 10 booddee gara biyyaatti yeroon deebi'u ijoolleen koo lamaan gurguddataniiru. Maatiin koollee yeroo yerootiin xiqqoosaa ta'u gargaarsa ta'e waan narraa argataniif natti gammadoodha. Abbaa manaa koo waliin wal dubbisna. Haa ta'uutii garuu miira haadha manaaf abbaa manaa keessaa erga baanee bubbulleerra. Innis karaa mataa isaa qabatee yaalii garaagaraa taasisee ture. Anis karaa mataa koo qabadheen yaalii garaagaraa taasiseen ture. Anaafis isaafis hin milkoofne. Akkuma biyya hambaatii dhufeen obboleessi kiyyaa jireenyi biyya kanaa siif hin malu naan jedhee maallaqa kiyyaan maashina saamunaa oomishu qarshii 150 naaf bitee meeshaawwan barbaachisan naaf guutee gatii mana kiraa kan waggaa 5 naaf mallatteessee ijoollee 4 hojiiwwan kana naaf hojjetan naaf qacaree biyya hambaatii dhufeen baatii 4 booddee maallaqni Itoophiyaa qarshii 60 bu'aa ta'ee harka koorra galuu jalqabee. Maallaqarraa hafeen asuma naannoo magaalaa Finfinneetti lafa bitadheen mana irratti ijaarrachuun jalqabee. Waggaa 2 booddee immoo kan dhabe akka dhabetti nafuutii abbaan manaan koo otoo nani mana ijaaree jiru mana kara biraa bitee dhiifama na gaafatee maaloo waliin jiraannaa anaafis si malee jireenyi siifis ana malee jireenyi waan taateen fakkaattu jechuun na gaafatee. Dhimmi keenyi tureera mitiire anis ijoollee koof abbaa biraan dabalu jedheen abbaa manaa koo kanatti heerumeen jireenyi kansaas bakka duraasaatti deebi'ee anis karaa koo hojjechaa innis karaa isaa hojjechaa jireenya bareedaa jiraachuu jalqabnee jira. Rabbiif galanni haa ta'u. Bu'aa bahiin keenya hedduu dhiignillee gidduu keenyatti waan dhangala'eef qoromsi nu gidduu jiru ammallee yoo ta'e kana jedheen dubbachuu hin danda'u. Araaramuu kootti hanga har'aatti maatiin koo gammadoo miti. Sababa abbaa manaa kootti mana kiyya sin dhufanii obboloota koo qofatu mana koo dhufaa. Dhiisii gaafa dubbiin galee fi sitti araaramuu danda'u yoo galuu fi baates abbaan manaan ofii maatii ofii ni caalaa jechuun obboloonni koo na jajjabeessaniiru. Har'a rabbiif galanni haa ta'u jireenya bareedaan jiraadhaa. Isa boriif immoo rabbiin naaf kadhadhaa. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinnee irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif siniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee siniif dubbiseen hin kaa'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf siniif qabaddeen dhiyaadhe illee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti
yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Like, share fi subscribe gochuullee hin dagatinaa jecha qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.